Bilxiginnaani akkuma irda deebin dubbachuuf yaaltetti waraan bilisummaa Oromoo akkuma wachuu hin dandeen mataan bilxiginnaa Abiy Ahmad dhibbi keessa dhibba ina manaa jechuudha. Shimalli Abdiisaa dhibbi keessa humna manaa jechuudha. Haadireen mana raqee ciftee seerbaaftee Oromoo ijjeesiifsuun cufti yookaan ergamtooti isaanii lubbuu balleessitooti Abbaa Gadaa Rashaan dargaggeessa addabaabaa irra viidiyoo waraabaa jeeftu. Ta ilmi nama biddaan gubaa nu daawwachiifsuun cufti midhaasanii beekanii jechuudha. Maal seet waraan bilisummaa Oromoo maaliif injifachuu hin dandeenye waan jirraga waliin kaa'uu fedha. Jalqabatti sobaaf dhugaa wal loluu jira. Hanjal sararee dubbachuu qabna. Bilxiginna biratti guyyoo waariyoo yoo dhugaa dubbate Allen shane nami shane intaan jiru sirni tortora addunyaan jibbite busheeffatte xireeffatte uumat biyyatti balleessu yondee garin at shane jechu garte ilmu Oromoo qaboson jir fakkeenyaaf shaneen diinkan keetii at shane nabaari yo hayo shane ilmu Oromoo shane te nami saa mormini jeesini at diin taataa jechu ilmu Oromoo sun dargaggoota nu khale waliin baran obboleeyyan ta'en afaan keen dubbatan nu caala opdio shifta mangor jirti caala qabsaa turan ilmaan sun diin goote ijjeesuuf khaate jechu ilmaan sun ofirratti tifte warqawwe qabargiteenaan dargaggees qulqullu fitu jalqabdee jechu kanaafu maal godhan dargaggeessi boson seensuun dhugaa ofiitti lolaa jechu mirgu lubbuun jiraachuu hawaaqi kenneef gareen bilxiginnaa Abiy Ahmad ijaarraa fudhattee jechu mirgu lubbuun jiraachuu war lubbuun jiraatu falmatuuf war lubbuu balleessa loluu waladhuu jira kanaafu waraan haqaatii fi waraan sobaatii kanaafu mo'achuu dadhaban lammeessoo gubbaatti qumaar bilxiginnaa baratame waggaa afrandab ali warri reefu jalqab rakkaasu yaalle ture bilxiginna shaneen akkas nam goote shaneen lubbu balleessusa shaneen shifta yakki warri maqa kanaan hojjetan hin jiru uumati deeme practically waan cuf argee quufe fixatee jechuu tama carrashaa ta'uma ta'ee geenu arguuf dirqam ijjecha abbootii gada karrayyuu fudhachuu uumati Oromoo yo seexanaaf bilxiginnaa waliin dhuf takkinni bilxiginnaan fudhan dhibdii fi kum keessa maano dhibbi keessa kumina manaa jechuu maal gooti yeroo tokko amma warruma darga amma kharoo kan keessatti plaani sadeen keessa khajal qaba maal godhan warri isaa waliin jir khana manannee maal godhan uf keessa balleessu jechu kanaafu poolis Oromiyaa yaa wardi kum dhugaan dhuf cufa fixu jalqabanii jechu haa Oromoo khalmisi boson jir fixu jalqabanii jechu waraani kun waraan dhumin qabne bilxiginnaa maal seeta objuu jiraatti maal seeta falasafisuun falasam seetana waan ta'eef wanni inni tibartiis cufti imaginary state waan biyyi lafa gubban jir dhukkub nyaatan gaanjafa nyaatanii wayaadan hin beeku waan hamtu sammuu namaatiif hin fudhatamin qabne warri practical itti fayyadamuu jira uji gubbooluu hin dandeettu jechuu jira haani lafa waraanii bilisummaa Oromoo qabatanaa wal qabsiisetti waan tokko jechuu jira waraan bilisummaa Oromoo lakkoofsaan laayyuu nutti himani qawwee inni qabu laayyuu nutti himani loltooti Itoophiyaa saati ammaatti lakkoofsaani edduuti Tigreen fixuu qabna hundred of thousand kum dhibbaatama obba usaane ragaaleeni gargara imullisu Tigreeleen deemin dubbachaa jirti edduun ammoo hidha jiran Tigraay keessatti naman kaan madaanii kaan diigamanii jiran garuu loltooti kum 17 jechuuni mootummaa Itoophiyaa takkamitti agancuuf rakkoo ta'uu dandeetti waatette hoblaansi jeet loltoot kum 17 baqaafechaa fakkeenya kaasuu barbaadame aana warri maqaan dhayini lafa dhaloot khiyawaa warri leen rimbayiniif gaafadha liibaniif gumeel dalloo hafudhannu aanaan sullachuu gandoot 15 20 of keessa qabaachuu waggaa lamaaf deemuu jira waraan bilisummaa Oromootiin buluu jiraachuu manneen barnoota kachi cufaman dhagaa laala garte konkolaataa mootummaa cufu waraan bilisummaa Oromoo xoofuu jira jechuudha am dadhabanii maal godhan jaarrolee mata buufattachuun jaarrolee retired gooti kana min ijjeebne ijjecha dhiisina mina baara hacubbuta mukees hin gal umnaa yookaan sira shannaa yookaan shanee dhiyeedhanii qawwee baachisanii maqaa milishaatiin oofuu jiran jechuudha maal godhan aadaa Oromoo diiganii Abbaa Gadaa hattuuf beeloftuu tolchanii qulqullooti ijjeessanii haadhu warra salphisanii waraan mo'achuuf deemuuni injiruu jechuudha maal godhan carraan Itoophiyaa dhumirratti carra lam calla qabna dhumirratti dhufa yookaan bilxiginnaan baduu qabdi yookaan Itoophiyaan baanan diigamu carraan biyyittii tun qabtan lamaan qofatti hafe waraan Tigraan rakkaasuuf jira gartumaatti qaamolee nageenya keessumaa milishaa poolisii humnoota federaalaatiif ergaan nu qabnu tokko waraanni kuni waraana 17,555 miti kana kalamurree poolisii federaalaatti milishaatti humnoota waraana makalaakaa Itoophiyaatti warwaan waraanni bilisummaa Oromoo 17,500 fi way miti meeshaan inni hidhates 500 fi 600 way miti by the way Cebraan tokkittiin 10,000 waraana qabdudha kana hubatu danda'u irra jiraata mootummaan gareen mootummaadha waraana kana undermine godhanii milishas policies kanun fodar mal buleti karasaasa qorrisiisan isinitti fayyadamuu danda'u himuun weevi fayyadamanii waraana kana injifachuu barbaadu waan ta'eef sana hin shawwadamina kaloltan obbolaa keessanii nama lolaa irtanii waraanni kun immoo it's a civil war
waraana biyya keessatti ummati wal loluuf jirudha. Waraana guddaa ummata nagaarratti karoorfamaa jirudha. Kan guddaa na yaaddeessu immoo akka Tigraayillee ummati kun uummata sagalee qabu miti. Oromiyaa keessatti gaagaamni akka Tigraay yoo dhaqqabe humanitarian issue guddaan dhalachuu danda'a. Rakkoon gaagaama namoomaa ka deeggarsa hin qabne ka sagalee hin qabne Oromiyaa keessatti dhalachuu danda'a. Kanas quba qabaadha warri waraana karoorsitaa jirtanii. Finally rakkoon Itoophiyaadha guddaan rakkoo Oromiyaa keessa jirudha. Haga Oromiyaan nagaan arganne biyya san keessa nagaan hin jiraatu. Haga Oromiyaan hin badhaane Itoophiyaan badhaadhuu hin dandeessu. Tana jala murree ibsuu barbaannaa karaan tokkichi biyya san baasu karaa nagaa, karaa araaraa, karaa walhubannoo fi waliigalteeti. Ishuu waraana guddicha Oromiyaa irratti karoorfame kanumaan goolamna. Gara Tigraayitti haa ceenu Tigraayitti dhukaasa dhaabuudhaaf murteessee jira jechuudhaan tibbana ibsee ture mootummaan Itoophiyaa kan ammoo kanan godhee fi ulaan gargaarsa namoomaa akka banamu uummanni rakkoo keessa beelaan haala ca'aa jiru akka gargaarsa namoomaa argatuu fi dhukaasa dhaabee san jira Tigraayitti jechuudhaan gam tokkoon ibsa baasee ture. Ibsi kun yookaan yaanni murtoo labsi waraana dhaabuu kun sadarkaa ibsaatti malee akka inni qabatamaadhaan hojiirra hin oolle immoo maddeen odeeffannoo Tigraay kallattii garaagaraadhaan mootummaa Tigraay dabalatee ibsi ba'aa jiru ni argisiisa. Inuma kutaalee Tigraay garaagaraa keessatti waraanni deemaa jiraachuudha odeeffannoon qabnu kan inni argisiisu lixa Tigraay keessumaa naannoo Humaraatti ammallee waraanni jabaan gaggeeffamaa jiraachuu humnoota mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti jechuudha sana dhagahaati kan jiru waraanni kun inuma jabaataa akka dhufeedha odeeffannoon jiru kan inni argisiisu. Gama kan biraatiin waraana haaraa lola haaraa banuudhaaf miirri mul'isu wayii mul'ataa jiraachuu kallattii mootummaa federaalaa fi naannoo Amaaraatiin jechuudha. Kanarratti tarii viidiyoon ilaallu yoo jiraate sana waliin daawwannee haa deebinu qophii waraanaa yeroo ammaa itti jiran gam tokkoon dhukaasa dhaabna jecha gama kan biraatiin qophii waraanaatti jiraachuu warri mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Amaaraa jechuudha. Bana waa'ee karoora waraanaa Tigraay akkasuma daangaa lafa qabiyyee Amaaraa wajjin wal qabatee naannoo sanatti gaafii guddaatu ka'aa jira. Mana maree naannichaa keessatti gaafii kan irratti deebii yoo kennanii isaan akka jedhanitti qophiin waraanaa akka jirudha. Waraanni leenjii keessa akka jiru makalaakiyaan federaalaa qophii waraanaa guddaatti akka jiru humni naannoo Amaaraas sadarkaa olaanaadhaan waraanaaf qophaa'ee akka jiru dubbatanii tibbana akka yuuneen kaase murtoon dhukaasa dhaabuu karaa mootummaa federaalaas karaa humnoota Tigraayis darbeet ture haga guyyaa irratti torbaaniif deemnaa murtoon kun ka'umsisaa gargaarsa namoomaa akka Tigraay dhaqqabuuf ture haga guyyaa irratti gargaarsa namoomaa tokkollee Tigraay hin dhaqqabne karaa biraa immoo miidiyaaleen akka Reuters, Bloomberg fi miidiyaalee gurguddoon akka gabaasaa jiranitti humnooti waraanaa sosso'aa akka jiran himaatii kan jiranii keessumaa kibba Tigraay naannoo Qobbootti konkolaattoti waraana fe'an gara 32 yoo socho'an gabaaseera Bloomberg namoota achi turan wabeeffachuudhaani qophii waraanaa jira yaadota lama jira qophii waraanaati immoo humanitarian corridor yookiin ulaa gargaarsa namoomaa banuuf kan jedhu adda bahee hin jiru garuu sochiin waraanaa akka jiru ka'aati jira. Yaa waraana Itoophiyaa kana wal qabata ji'oottan 17 dabrana dinni jalqabiyaas waraana Itoophiyaa qofa duntan ishuu Itoophiyaa guutuu akka miidiyaa waan gabaafnuuf namni tokko adoon barbaadini issue tokkorra nu am expert taane jiru waan Itoophiyaatti because facti history situation hejjir jireen kee waan godhanneef miidiyaaf waan hojjennuuf waan Itoophiyaan itti deemuu jirtu predict godhuu nun dhibuu jechuu kanaaf irra dubbachaa turre waraanni Tigraay kun dhaabate nagaan kabuu biltsiginnaa nagaa buumnaa maan ittoo siin dhaadattu wanni kun hin taatu qooftee adoonni nannuu fi situation jirutti nam shakkisiis waraani Itoophiyaa kun waraan dhaabachuu danda'u miti jedhee amana kun yaada kiyya opinion ina qabadha maaliif ennaani haayoo waraan kana maal tur jalqabirratti waraani kun TPLF fi Abiy Ahmad maaliif waraan walti bobbaafte daara wal baaft maaliif nama gangadhuma maaliif qiyaamaa nagan geet buut maaliif Itoophiyaa waggaa 150 duuba deebiti maaliif badhaafamaa Nobelii addunyaa irraa dhaananiif waggaa tokko dongayin gatantare yookaan salleesse deebisa lubbuu balleessa ta'e yoo ta'u fudhatte waraanan gootii jechuu waan dhibin qabu birmadummaa biyya jedhame jira maani biyya jedhame biyya Itoophiyaa muchi ciniina midhani jira gurree taatu muchi taatin beennu ciniinamti jedhani jiran biyya Itoophiyaa illee waliin qabatu eenyullee waliin qabatu waraanan gootii jechuu ijoollee Mallas Zeenaawii guddis lamaan Dabratsiyoonii fi Abiy Ahmaditti angorra wal dhabee jechuu